ayyuu fi wabii iddoo isaan turanii wajjiniin jechuudha. Hicciti jabduu tokko fideen dhufe. Kun oduu haaraadha baay'ee. Oduu haaraa, oduu ho'itu tokkos. Shaka nama biran darbachuudha. Garuu like godha, subscribe godha, like godha. Kun haaraadha. Eenyullee hin agarre iddoo isaa sinitti himaa, iddoo isaa itti argaman sinitti himaa, iddoo isaa lama ta'anii turan sinitti himaa. Iccitii jabduudha jechuudha. Si waa'ee sargii odeessitu miti, si waa'ee miimoorii odeessitu miti. No. Akkam jirtu? Nagaa keessanii? Naguma? Fayyaadha? Fayyaa. Hojiin akkamii? Namni jira naan hin jette. Namni jira naan hin jenne. Jira. Silaatii meeqa kafaltu ture? Mootummaan meeqa isin irratti baasee ture? 100,000. 100,000 baasee? Tole. Isaan hojiin nan xumura isin deemuu dandeessu. Adda ayyaantu. Tole. Maaliif xaarii koo lafa balleessitu? Maana yaaddan? Hanga yoomii akka kunoo faayidaa beekumsa kee ilaali. Kunoo ala baatee akkasitti barattee dhufuu kan kee bu'aa isaa ilaali. Harmee boochisuudha. Nagaan siniifaa tokko jamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii. Ani baay'ee nagaa kiyya galata waaqaa ta'u hunduu nagaa fayyaadha. Nagaa irraa hafaan tokko isiniif haa ta'u lafa jirtanitti. Egaa wabii fi ayyuuni eessa turanii? Eengaddaa wajjin eessatti waa hojjechaa turanii? Waa sinii fidee dhufe jechuudha. Isin miimoorii badee jettu, sargii maal ta'e jettu, Sumayyaan makiinaa Sa'idoonii yooyyamu yaayyaatti kennee fudhattee harkaa jettu, sargiin waraabame hin badee viidiyoon suuraan hin jettu. Ijoolleen garuu eessa akka isaan turan? Argitaniitu miti yaa? Argitaniitu miti? Wabii fi ayyuu jechuun nama kanaan dura wabiin ishee baay'ee jaallatu akka haasa'utti jechuudha. Baay'ee ishee kan jaallatu, jaalallisaa ammallee ishee keessa kan jirtu, isheen immoo Sa'idoo filattee kunoo cidhiyyuu ta'eera jedhanii cidhammoo waa itti nutti agarsiisan dhabanii miimooriin fudhatamee, miimooriin hatamee, viidiyoo fi suuraawwan hundumtu miimoorii faana hatamee. Kan ammoo kan godhe Sumayyaatu nutti bitee, Sumayyaatu nama nutti ergee akka nuun hin milkoofnee fi dubartii tokko argitaniitu makiinaadhaan kan faana fiigaa turan viidiyoo isaanii saayisintu hordofaa nami ta'anii haadha mucaadha. Caaf ishee bichiin laalee darbaan yeroon qabu waan ta'eef jechuudha. Innaa Sumayyaan firashii nutti ergitee miimoorii nu jala hachisiistee. Kanaaf baay'ee rakkoo keessa jirra jedhanii haasa'aa turanii. Egaa wabii fi ayyuuni akkamitti bakka sana dhaqanii diraamaa kana hojjetan? Diraamaa ajaa'ibaa hojjetaniif. Iddoo isaa isinitti himaa viidiyoo kana gadhumaa dhaggeeffadhaa dhaqxanii ilaaltu guutuusaa jechuudha. Viidiyoo gosa 2 hojjetanii waa'ee gibiraafaa hojjetanii. Fakkeenya isaan kaasanii hojjetanii waa'ee biyyaatti jechuudha. Kan ilaaletti waa'ee biyyaa jechuun osoo namni keenya jechuudha. Osoo namni keenya garaagarummaa isaatiin wal nyaatu, wal loluu yerootti diinni nu keessa seenee immoo kan keenya nyaatu, kan harmeen boossuu kana hojjetanii viidiyoo bareedaa hojjetan. Garuu waan bareedaa hojjetanii dhaqxanii guutuusaa hin ilaaltu. Garuu ijoolleen kun akkamitti wal faana hojjetan? Akkamitti? Asii wabii nutti bu'aa ture, ayyuu nutti boossi, sargiirra jira jedhameera, sargiin ta'eera jedhameera. Amma ijoolleen kun fiilmii aaktarii ta'anii ufanii fiilmii akkamitti hojjetan? Nyaatamaa irra moo akkam ijoo? Bishaan morma nu ga'ee nu liqimsaa jira moo akkamii wanti isaa? Nu liqimsaa jira. Ani dura koo baay'ee tokko gaddaan ture, boo'aan ture iyyuuti wabiidhaaf jechuudha. Har'a isaan garuu wal cabbatanii, harka wal qabatanii diraamaa wajjin hojjetan. Haaw akkamitti? An dhugaasee ayyuuyyuu arrabsaa ture. Sorry my sister, my beautiful, my model. Sorry dhugaanatti fakkaate. Jechuun mataan miilli isaa waan nu galuu didee fi takka yoo laalu dhugaa nutti fakkaata, takka diraama nutti fakkaata, takka soba nutti fakkaata, takka sarpiraayizii, takka piraankii nutti bakka iddoo qabnu amne ulluuka qabna moo mataa qabna ree. Akkuma mataa koo kana gaafiin dhaama, gaafii immoo firiizii ta'a dubbiin keessan jechuudha. Kanaaf kaleessa gaafa darbe immoo gaafa laalu yeroo isaan diraama gosa 2 hojjetan takkaan ayyuun shanqaxxattee bareeddee dhuftee nama gibira kaffalu fakkaattee yeroo dhuftu bareeddee jechuudha.
wabiin immoo akka qaama olaanootti dhufee waajjira sana ilaaluu dhufeetti ishee cabbate adde ayyu jedhu adde ayyu sindeema nun asitti hin fidha jedhaan adde ayyaantudha maqaan ishee immoo irraa qayyaramne sanu adde ayyaantu ayyuun adde ayyaantu jedha wal cabbatan isa lammataa irratti immoo yeroo waa'ee biyyaa fakkeessanii hojjetan immoo ayyuu kana sossobee harme jedha harme jedha ha amma maaliif nun abjuu nutti taatu ma hamaa nu dubbachiistu arraba keenya maa meeqa gootan maaliif ana hashee haadha mucaa kana meeqadha dubbachiistan maaliif akkasna gootaniin jedhe amma deebinaa kenna qotta tokko keessa inshallah deebinaa kennitu wabii biraanis nagaa ayyuu biraanis nagaa dhugaa jirtu ammallee dhugaa jirtu gadi baasuu qabdu dhugaan akkam gara kam jira akkamitti ta'aa jira garamitti deemaa jira dubbiin kun Innaan hundi keenya iyyuu borcaa turre garuu I think akka nu yaannu miti akka nu dubbannu miti hojii isaan hojjechaa jiran ammallee irra deebi'ee yoo isinitti hime diraamaadha. Bakka amma naaf galeera jechuudha hojii hojjechaa jiru. Bakka hojiidha mitiire wantichi baay'ee dhugaas haa ta'u maalis haa ta'u hojii hojjechaa jiru. Diraamaa hojjechaa jiru. Hojiidha baay'ee kalaqa sammuuti. Amma ijoolleen kun iddoo sana deemanii baay'ee OBN irra dhaqxanii ilaaluu dandeessu gaafa sanbataa laayif irratti ilaalee ra'anii viidiyoo isaa immoo YouTube irratti argee hojii isaan hojjetanii OBN irra deemtanii sarchii gootanii argachuu dandeessu viidiyoo bakka lama jiru iddoo lamatti hojjetanii jiru jechuudha ijoolleen kun. Kanaafuu maaltu hojjetamaa reseetanii hojiitu hojjetamaa hojii kalaqa sammuu hojjetaa jiru. Kun immoo waanuma barbaachisu waan ta'eef hojii sammuu hojjetaa jiru jechuudha. Kanaaf jabaadhaan siniin jedha nuni garuu baay'een keenya wanti hojjetan waanuma realitii wayinitti fakkaateetu asittis achittis ayyuu kana kukkutaa turre silaa akka afaan keenyaatii fi mucattiin duruu qalloodha lib jettee qilleensi ufee furatee bada ture caccabdii faadha bakka fassus jettee gadi harcaati turte akka nun itti gamnutti akka nun isheetti iyyinutti jechuudha. Kanaafiyyuu jabaadhaa isiniin jenna yaa nu bohaarsitaniittu isinittis bu'aarerra hojiin keessanis nu dhibeera iddootti gaddines jirra iddootti sirrii dha'innes jirra iddootti aarres jirra ammayyuu garuu xumurri isaa iddoonni ga'e nuun galle iddoo isin geessistan egaa Allahu a'lam hin beeknu akkamitti akka xumurtan dubbii kana garuu nurraa xumura maaliif beektu dhuma isaa toon argin nun bakka akka ajandaanu nurraa jijjiiramu barbaanneerra jechuudha suura dhugaati bara ajandichu akka nurraa jijjiiramu barbaanneerra kanaaf nurraa xumura nurraa fixaa hin boqanne waan biraa haaraa fatara haaraa fidaa jechuun girgir nu gootanii jechuun bakka seensii nu kennitan akka nu viidiyichi ilaallu gootanii garuu waan isin galateeffannu viidiyoo isin akka kana haala kanaan hojjettan kuni akka warra soddaa keenyatti ilaalameera. Akkanatti kan hojjetu warra soddaati. Warra soddaa riiliitu manum beeknu nu shawwadutu manum beeknu akka diraamaa ta'eetoo beeknu ijoolleen keenya jala deemanii wii lapheessanii dhaatanii boo'u jechuudha. Isaan garuu hojii hojjechaa jiru. Na ijoolleen keenyas akkanatti cimanii kalaqa godhanii siireesii daqqananii hojii hojjechuu qabu. Biizinasii amma ta'etti jabaatanii hojjechuu qabu jedha.